السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجاجرتو كبجمتوتا خردفتوتا داوتوتا كي أكم نجا فيا كيسني كبها كسينسا كديا ككيبا كدتشي كسامي كبيا كألا هندي كيسنو نجيني كي اللي نسر برالي كله بتأمره بقى سنجرتانتي اسم برهاجو سنين أيه نسر نجا قفته ديبنا ما ديبي نجنة جنة يمكن ديبي نجنة يوم ما نروح نموت أكتر سنشالة دفنة ديبي نسيسنة الحمد لله نقول ديبزا كنا تتجمعنا الحمد لله أما اللي هم يسنجم ما تشيسو أكن نوتي إسنيف جيرانة تشونين بدا أكن نوتي رزلا إسنواف جيرانة إسنيف تنكمنا ركو كيسام فرا وهم ده جنة تورة أما اللي إسنواف جنة ديبنا أكسي واجبنا kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota keenya akkam nagaa jirtu fayyaa keessan isiniin jenna. Maaliif yoo jettan gammachuu qabna keessa keenyatu gammada. Maaliif gammaddan jechuu keessanii oolu argitanii gara erga gaafa argitanii qilleensarra wal qunnamneeti gara adda addaatiin erga wal qunnamneeti nu keessatti gammachuu hedduutu dhagahamaa jira. Maaliif yoo jettan dhugaa meeqatu bahe dhugaa meeqatu bahe ta'ukkaamamte ta'ukkaamamte awwaalan hedduutu ol bahe rabbi galanne haa ga'u warri nu qunnamtanii nu bilbiltanii nu gorsitanii nu lolattan nu dhaanattan isiniif dhaanannee jirra isiniif gorfamnee jirra waan isin jettan fudhannee jirra ulfaadhaa wayyamaa isiniin jechuuf dhufne galatoonfachuuf dhufne akkasumaan egaa akkasuma gaa namoonni hedduun sitti illee bilbilanii turan nattis hedduu bilbilanii turan raftee ani rabbi nama keessatti akkasin na bulchananas haa galatooman garuu maaliif yoo egaa galatooma ulfaadhaa wanni isiniin jedhee maali yoo jettan yaada hedduu argatta yaada hedduu argatta ka barnoota irraa fudhannee jira kammoo irraa of gorsine jira kammoo nuyin kun dogoggora irra jirra moo karaa mallee jirra jennee akka dhaabannee ulaallu duraanii viidiyoo qofa dalaynee gadhiifna malee hawaasa qunnamnee yookaan yaada hawaasa jalante qunnamnee yookaan kallattiidhaan namni nu bilbila gorsan nu kenna hin jiru ture. Gosa keenya sana argattanii nu qunnamuu keessaniif ani baay'een gammadee maaliif yoo jettan gorsa hedduu isinirraa arganne hedduu nu gorsitan hedduu nu lolattan tan nu dogoggore kana balleessitan amma booda ittiin deebina kana godha kana warri jettan galata qabdan ulfaadhaa wayyamaa isiniin jenna. Ummata Oromoo, ummata Kakaalii, Gaarii, ummata namaaf yaadu, dabarsee namaaf yaadu, lubbuu ofii namaaf kennu, foon ofii muree namaaf kennu, bara isin keessaa dhalachuun kennayyuu hedduu nu gammachiisa. Kanuma keessa mootu warri kanaan dura nutti mufattan dhiifama. Laafee biyyaa isin gaafata. Dhiifama nama qochaa isiniin jenna. Maaliif yoo jettan? Gaafa bira isinii buna waayeddu jira wama haasofnu hindiifnu fardi taate ammas namoonni hedduun nam tokko maaliif nama miidhanii hin jetta miti nama miidhuu miti nama namaa miidhamu nama namaaf quuqamu argitee nama yoo gorsan nama gorfamu nama yoo lolatanii nama lolamu akka barbaaddan nu godhuun jira kan gorsellee jira kan gorsu dhufee gorfamellee jira kabarnootuma fudhatee bala waa meeqa dabre beekta jijjiirama gabaabdu sana keessatti ani immoo namoota hedduutu garaa na nyaate maaliif beekta ani nama duuba boo'ee jira walla boo'ee jira garaa nama nyaatanii hubannoo dhabuun kunis baay'ee nama miidhaa beekta hubannoon yoo hubatte waan tokko yoo hubatte jalqaba Muhammad badaa jedhuudhaaf Nasrattiin badaa jechuudhaaf yoo hubatte nama jalqaba asirratti nu obaaraa ture kallattiidha yeroo nu qunnamu dhugaa yoo feete ani qalbii tiyyarraa onnee tiyyarraan dhiifama godhee yoo siisee jedhoo maaliif yeroo na jala bo'u namni kun anis yeroo ni mimaan gadhiisu wallaahi natti dhagahame akka malee abboo yeroo dura nuti nama akkanaa isin hin seene yoo keessaa jedha ani bas nama akkasii akka hin ta'in rabbi galanne haa gahu alhamdulillah rabbil aalamiin alhamdulillah ammas fuulli keenya dura guddatu waa hedduu darbe
Suutuma suutaan step by step jedhee reeja. Wanni shabkiidha beektee wanni hidhame. Shabkiin immoo takka maan tarsaastu beekta. Soota hin gaafata. Amma insha Allah suutaan itti deemnu isin jechuu barbaada. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota daawwattoota keenya isin si bar nu kolfisiisuu dhuftamoo kolfuuf dhuftamoo nu jechuullee keessatti ni qostamoo maaliif wanni nu haasofnu kun soogoo fi soogoo isinii gala jechuudha. Akkasanii warroonni nutti mufatte biyyoota adda addaa teettanii hirriiba dhabdanii rakkoo keenya waan nuti keessa turre isinitti dhagamuudhaan akka malee nuuf quuqamtan galatoomaa ilmaan Oromoo ilmaan Ayyaa jasada keenya ulfaadhaa wayyamaa isiniin jenna. Numaaf jettanii cinqamtanii wallaahi naa bilbilanii maal jedhan beekte dhiira dhalleedha addaan si baasu amma akka viidiyoo keessa laaluu jalqabe ilmaan kiyya nan korree wallaahi ni rafate yeroo san edaa namni sababa kiyya azabamaa jira sababa kiyya ilmaan tokko bu'aa jira sababa kiyya namni aaree coggaarran isaa dhugaa jira haga jiru tokko ergasii waan jiru hunda tasgabbeesse yeroo ittiin baay'ee na galatoomfadhe ati haala kun haalattuyyuu hedduu tokko dhiifama jechuu barbaadan ammallee irra deddeebi'ee warri jecha baay'eetiin qabdanii kan arrabsullee kan arrabsaa turtanillee numaaf jettanii akka nu arrabsitanii beekna kan gorsitanillee numaaf jettanii kan nutti aartanillee numaaf jettanii hundinuu numaaf jettanii akka kana hunda taatanii beekna kan dabre dhiifama garuu immoo ka dabre sanuu akkamitti dabre bira ansan jechuun jara aarsuu baaneeti bara jechuun wanni si jedhe ka dabrellee akkamitti dabre maaltu ture akkam keessa turtan akkamii as geettan akkamii nama dhuftan uf dura isinii himna indiif narraan jarjarina narraan jarjarinaadhe nurraan jarjarina narraan jarjarin lafee qaama qalbiin dhageeffadhu kan lamaa wanni dhiifnu tokko hin jiru. Hattaan viidiyoo isinii as finnee viidiyoo akkana isinii as finnee isin argisiisa irraa isinii haasa'uu deemu ifa gala sodaata kan qabnu waan ta'eef maaliif uftaanii waan jiraannuuf mataa qabannee waan deemnuuf alhamdulillah rabbi galanni haa gahu alhamdulillah rabbil aalamiin isinis galatooma rabbii kana galanni haa gahu malee faaruun isaati. Ammallee xiqqoo waan jechuu barbaade video durarraa ta'ee akkuma kana keessatti illee haasofne furmaata jara kanaatiif furmaata uummata keenyaatiif ammallee furmaanni nu tahaa jiru amma furmaanni nu tahaa jiru furmaata geengoo nu keessa jirru mooraa nu keessa teennee qofa osoo hin tahin furmaata gara biraa jiru furmaata biyya bahaa jiru ka dhihaa jiru ka kaabaa jiru ka kibbaa jiru sunillee waa hedduu nu qunnamaa jiru. Sirri. Rakkoo hedduu jira Oromoo keessa yaani nama afaan Oromoo haasa'u kana keessa sorgoon addaan baasuu dadhabne walitti baasuu kanneen illee haaluma danda'amaa ta'e wanni nuun furre jiru rabbi itti kadhanna wanna kaane rabbi itti kadhanna siistamaan deemnaa yaadan deemnaa wanna nuun furre jiru yaani wal quba qabna jechuudha wanni sun hundinuu ni furama isin du'aayiidhaan nu bira dhaabbadhaa. Abshiruu hin jinqamina imimmaan keessanillee isinirraa haa qooru lafan badu imimmaan isaanillee lafan badu abshir maaliif akka boottan ni kolfitan inshaallah deebitanii gadda keessan kana akka gammachuutti yeroo dhiyootti ni argitan maaliif lama taatanii nu haasofitanii waan namaan galu gaafa isinii galuu jira gaafa immoo laal maal isinii hima akka manarraa faama tole. Kanaaf akkuma isiniin jenne binnee bu'aachi hedduu keessa deemnee sadarkaa kana geenne eega sadarkaa kana geenne immoo miidhamuu hin qabnu nuyi kun qalbii uummatallee cabsuu hin qabnu qalbiin teessan qalbii teenna qalbiin teenna immoo qalbii teessanii wal malee waa takka waan biraan qabnu kanaaf wal mufachiisuun hin barbaachisu akka isin laaltan zaarimaa yookaan zaarimoota isin fakkaachuun mala beektanii warri hubatee jira ka galuu qaata galee warra targaa quxurii hin beekne malee jedhe warri baaruu sheekunaa kan jedhe yeroo itti qajeeltee
Yaaltee gagaloo qaata galee warra taargaa quxuu ni beekne malee jedhe. Qoloon ciisu ijoolleen maal aree jedhee akkamasii. Jala deebi'ee anumaafuu galan jiru. Dhiifa malee nu godha isinittis dheeressinee walitti deebina addaan nafnu akka xiqqoo gargariin isinii uumamuun ooltu yeroo dhiyoo keessatti addaan isiniin ba'a wanni hunduyyuu waan nu dhaggeeffattaniif waan nu wajjin isin bashannansiisuudhaaf sammuu keessan tan boqochiisuudhaaf. Sammuu keessan tachee hedduu bootte. Imimmaan keessan gahee hedduu godha. Karaa kamiinuyyuu qophii keenya xumurannee dhufaa jirra. Waa hedduutu jira. Tartiiban isinii dhufna amma akkuma haasa'u jirra malee tartiibatti hin deebifne. Gaafa tartiiba irratti deebifnee gadi isinii baane allama gad onni akka nama itittuu dhugetti itittuu ni beektanii afaan loogoo fi soogoon kunis naannoo tokko tokkotti aannan jechuudha. Namni aannan yoo dhuge garaa qabbanaani akkasitti garaa isin qabbaneessina maal jennaarree nagaadha mannamu. Wallaahi. Waan amtoo qabaatee dhamadhu nagaadha man. Beektaa itti maal jedhan sila dhungachuullee fi wanda dhiisullee maal jedhan yaa addeetu ilmoodha. Ilmoodha. Tanaan dhiisi. Salee dhaddeen ilmoodha ta'e arraabuudhaaf qoree qabdii jedhu dhiisuudhaaf ilmoodha jette jedhanii akkasanii kabajamtoota furdoottota daawwattoota keenya isin irratti illee nutti qostanii kan jedhan assalaamu alaikum warahmatullahi